Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii miidiyaadha. Nagaan isiniif yaa ta'u jecha viidiyoo gabaabaa tokko har'a isiniif dalageen jira. Akkuman waadaa isiniif galate jechuudha. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa immoo yuutuubii ta'a jechuudha. Egaa yuutuubii mata duree sababni hin godhadheef ijoolleen yuutuubii hojjechuudhaaf fedha qabdan jechuudha. Na dubbistanii turtanii. Akkuma waadaa isiniif galetti kunoo gabaabsee bareecheeti isiniif hojjedheera. Egaa jalqaba yuutuubii irratti viidiyoo hojjechuun dursa wantoonni armaan gadii beekuun dirqama ta'a jechuudha. Wanta shanan kana beekuun dirqama ta'a. Tokkoffaa yuutuubii irratti maaliif viidiyoo hojjennaa kan jedhudha. Lammaffaa yuutuubii irratti akkamitti viidiyoo hojjennaa. Sadaffaa yuutuubii irratti viidiyoo hojjechuun hoo faayidaa maalii qaba kan jedhudha. Arfaffaan yuutuubii irratti viidiyoo maaliin hojjennaa fi shanaffaan yuutuubii irratti viidiyoo yoom hojjennaa kan jedhudha jechuudha. Tokkoffaa yuutuubii irratti maaliif viidiyoo hojjenna kan jedhu akka kutaa tokkoffaatti qopheessee sababni isaa kutaa lammaffaa keessatti haala kanaan hin barbaaddan yoo ta'e haala isin barbaaddaniin lammaffaa sadaffaa arfaffaa shanaffaa bakka tokkotti dabalee barreeffama haala kanaan barreessee bakka tokkotti isin ibsuu nan danda'a. Yookiin immoo inni kun akkuma ammaatti isiniifan hojjedha jechuudha. Kana fedha keessan inni kun akka fedha keessanii ta'a jechuudha. Isin koomentii naa ka'a. Tokkoffaa yuutuubii irratti viidiyoo maaliif hojjennaadha gara kanatti gaafa deebinu sababni viidiyoon keenya yuutuubii irratti gadhiisnuuf yookiin feenuuf yookiin immoo upload goonuuf maallaqa argachuu malee namni akka nu ilaaluuf miti jechuudha kabajamtoota keenya. Diraama ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a, koomeedii ta'uu danda'a, baacoowwan adda addaa jechuudha ta'uu danda'a. Waan barnoota dabarsanis ta'uu danda'a, waan barbaanne feena jechuudha nuti wantoota barumsa dabarsan wantoota adda addaa fe'uu dandeenya. Wanti nu dhorku hin jiru yookiin immoo poornoogiraafii irraan kana jechuudha. Kanaafuu kana hundasaa yuutuubii gubbaa irratti fe'uu dandeenya jechuudha. Viidiyoo yeroo yuutuubii irratti gadhiistan yuutuubiin viidiyoo sana oonlaayinii irra oolchachuu namni kamillee sirriitti godhee argachuu danda'a. Egaa gaafa gadhiisnu taayitiliitti goona mata duree isaa yookiin immoo fakkeenyaaf sirba eebeluu yookiin immoo sirba ekelee fiilmii ekelee akkas jennee taayitilii mataa isaa dandeetti kennina jechuudha. Yookiin immoo mata duree isaatti kennina. Kanaaf namoonni barbaadan mata duree sanaan yookiin maqaadhaan kennuu dandeenya nuti maqaan sirriitti godhatanii argachuu danda'u jechuudha. Viidiyoo sana bakka ta'an bakkuma jiran ta'anii jechuudha. Kanaaf addunyaa gubbaa ni oolcha qilleensa irra oolcha jechuudha yuutuubiin. Egaa akkuma kan itti aanu immoo viidiyoo nuti yuutuubii irratti gadhiisnu kana nuti ofii keenya deebinee viidiyoo sana daawwachuuf illee maallaqa malee tola hin ilaalludha. Yeroon isiniin jedhu viidiyoo nuti ofii keenya gadhiisnutti yuutuubiin maallaqatti argata jechuudha. Ofii isaatii jechuudha. Maallaqa kan argatu irraa nuyiif immoo maal godha sheer nuuf godha jechuudha. Egaa wantichi akkasii. Kanaafuu viidiyoo nuti ofii keenya nama fakkeenyaaf viidiyoo mataa kootii yoo hojjedhe viidiyoon barbaadu hojjedhe yuutuubii irratti yoon gadhiise saatii barbaade garuu yuutuubii irraa galee ilaaluudhaaf maallaqa malee tola ilaaluu hin danda'u. Garuu viidiyoon kiyya ta'uyyuu waliigaleedha waan ta'eef waliigaltee isaan qopheessaniin sila waliigaleef maallaqa kiyyaan ilaaluu danda'a jechuudha. Maallaqa malee viidiyoo tajaajila akkasii argachuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu kaampaaniin maallaqa fudhata jechuudha. Eshi viidiyoo kamiyyuu ilaaluuf daataan isin barbaachisa. Daataa jechuun immoo maallaqaa jechuudha. Kanaafuu maallaqaan viidiyoo daawwannaa jechuudha. Gabaabumatti salphaadha miti. Kanaafuu bakkuma barbaadne teenyee viidiyoo barbaadan ilaaltu waan barbaadan ilaaltu. Kana hunda kan godhu garuu maallaqadha yookiin daataadha jechuudha. Kanaaf waan hojjennu yookiin immoo waan barbaadnu ani amma fakkeenyaaf waan ta'e tajaajila wayiin barbaade yoon ta'e yuutuubii gubbaa irra tajaajila sana salphaatti argachuu nan danda'a. Ijoolleen akka kootii yookiin immoo ijoolleen akka keenya namoonni akka keenya wantoota adda addaa barumsaaf kan oolu waan adda addaaf kan oolu bashannanan barbaada ta'e fiilmiin barbaada ta'e fiilma kanaan barbaadan jedha. Fiilmii kana argachuudhaaf garuu maal gochuun qaba? Waan ta'e baasuun qaba jechuudha. Kanaafuu waan baasu sana maal ta'a? Kaampaaniin ni fudhata. Kaampaaniin kan fudhatu sanarraa yuutuubiin immoo maal godhaa? Kan fudhatu sanarraa warra abbaa viidiyoo sanaatiif sheer godhaa jechuudha waliigaltee isaaniitiin. Egaa walumaa galatti kaampaaniin maallaqa kanaaf yuutuubii irratti namoonni hojjetan viidiyoo hojjechaa oolanii maallaqa argatu jechuudha. Kanaafuu ifdha jedhee yaada paartii tokkoffaa jedheen haala kanaan gabaabsin hojjedhee kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo kutaa lammaffaa yoo barbaadan yuutuubii irratti akkamitti viidiyoo hojjennaa kan jedhu lammaffaatti isin hojjechuu nan danda'a. Yoo barbaadan immoo lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa fi shanaffaa kana bakka takkatti isiniif hojjechuu nan danda'a. Yookiin immoo bifa barreeffama kanaan hin barbaannu yoo jettanis mata duree kana qofaan sagaleedhaanis yoo barbaadan immoo viidiyoodhaan isiniif hojjechuu nan danda'a. Yaada qabdan karaa koomentii naaf kaan isin jedha. Egaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Galatoomaa waan dhaggeeffattaniif.